nama si jibbe biraa maal dadheedda sun sani sigalee tanaaf jecha atillee yoo dhuguma islaamummaa irratti sabattee islaamummaa irratti jiraatu taate rabbi sabata si haa kennu gara barnootaa deebi hadiisaa fi qur'aanni waan kana nun barsiifnee jette hadiisaa qur'aana yoon baratte haa muki anu mataa kiyyaafuu barataadha hin baranne amma dura barachaan jira laal barachaan jira atillee barataadha baradhu barnoota irratti xiyyeeffadhu fakkeenyaaf as baatee islaamummaa irraa mee waan takka yoo fatwaa godhi sinjaan takka islaamummaa irraa waan kana yoo sinjaan quraanaa fi hadiisa irraa mee maal himta yaa haadhoo lakkii bakka sin fakkaanne dhaabbatiin obboleeyyan keetillee fittiin aarsin atillee obboleeyyan keetittiin aarin dogongorri kun waanuma jiru yoo ati waan kana beekaa hagootu taate rabbi si haqa ceelchu yoo wanta sin nu banne jira ustaas wanta sin nu banne tokkotu jira yoo dogongoraan goote rabbiin si asirreessu mee maaliin hin hubatin hayyee wanta sin nu banne tokko anama waa'ee diisallee hin kaafne ni lammaffaan immoo ani guyyaa qiyamaatti du'aa kaafamuu dhiisu sakana ani islaamummaa kunan jaalladha alhamdulillahi Oromoo tokko jaallachuun fakkeenyaaf anamma Oromoo tokko jaallachuun anaaf guyyaa qiyamaatti dhimmi Oromummaa dhimma Oromummaati dhimmi kun dhimma an tokko dhadhee yaadu afaan Oromoo akka dubbisetti ani fakkeenyaaf harmeeko kana fakkeenyaaf amma harmeenko kiristaana harmeekon erga shaada qabadhee sagalee ishee dhageen beeku ammaatti dhugaa rabbiiti jechuudha wallaahi laazim ijaan argeen beeku sagalee ishee dhageen beeku narraas hin kaaftuun harmeeko kana amma harmeen koo na jibbiteetti jedheen haadha na deessi harmee koo dhiisuu hin danda'u abbaa koo dhiisuu hin danda'u lammaffa ummata kiristaanaa immoo dhiisuu hin danda'u maafan dhiisa ani islaama amantii isaaniin tuqu daawwaatti gochuu yoon baradhe daawwaan itti godha waanan beeku daawwaatti gochuu nan danda'a kana achi garuu ummata kiristaanaa dhimma Oromummaa irratti dhimma amantii keessa nan gashunaan Andirqama guyyaa qiyamaatti naman jaalladhu naman jaalladhu nama amantii wajjin qabu nan jaalladha nama Oromummaa na wajjin qabu simmoo nan jaalladha because an Oromoodha waan ta'eef jibbuu hin danda'u kiristaan Oromoo jira kiristaan Amaaraa jira kiristaan ani ka jibbu nama qaama koo miidhu hin jaalladhu bakka iddoo amma amantii warra arrabsan jedhu fakkeenyaaf guyyaa tokko namni na biratti amantii arrabsallee hin jiru alhamdulillah ragaa isaa yoo fiddan ittiin adabama garuu fakkeenyaaf kaleessa namni utuun gara amantii kanaa hin dhufin amantii kana arrabse yoo arrakadiin kaleessa nama sana duukaa harka rukuteedhaaf amantii kanatti sababiin dhumneef harka rukuteedhaaf arrakkuma dhufeen kaleessa waliin turree arrakkuma dhufeen ati koo amantii arrabsitee otuun gara islaamummaa dhufeen kanaaf si jibbuu qaban jedha isa jedhu booddee sakana karaa barumsaatti deema dhimma barumsaa irratti ammoo yeroo lama gaafadheera keessaanis namoota baay'ee barreesseera an zoomii barachuu barbaada immoo barachuun barbaadu zoomiin na dabalaadhe namoota baay'eetti barreeffama koo ergee namoota baay'ee bira jira bilbilli koo nagashuu hin dandeenye isa dhuma zoomiitti na dabale jedhee jennaan Riyaala 200 gaafatama jeejetti riyaala 200 kaffalama anu siifan kaffala rakkoon qabu bakka mokkaman godhaanaan jennaan mucaatti dabaltu turte kuno sagalee na bira jira rakkoon qabu ani maalan beekadheen callise hundumtuu na jalaa callisan isa dhumaanni tokko maal naan jedha dhokatee dhufee otoo fi mul'isiin baratoo sagaleen isaa kuno na bira jira dhokatee dhufee otoo mul'isiin kuno sagalee isaa bira jira maafan dhokadhee baradhaan inde maa jechuudha dhokadhee maaliifan baradha maaliifan dhokadha annu gaa dubbadhee du'a mootiin bihoon inni uneet naagiree mootaallo naaf birqii miti jechuudha dhugaa dubbadhee maaliifan du'a maaliifan dhokadhee baradha dhokadhee barachuun maaliif na barbaachise kunoo sagalee na bira jira zuumiidhaan sababiin riyaala sana hin qabneef maaliif naaf hin galle namoota baay'ee karaa keessaa barreessina ani kanan barachuu barbaadu zuumiidha immoo barachuun barbaadu zuumii nagashaa jedheen karaa keessa nama meeqatti barreesseera jechuudha kana ani kanadha jechuudha inni godhu kanaafi ani
nama rabbiif rasuula ko arrabsellee na biratti nagarre takka namni rabbiif rasuula ko arrabses hin jiru. Boorillee nama sanatti ani michoo mullee hin firoo mullee hin obboloo mullee hin tokko mullee. Eenyu ammo. Ustaaz asirra waa dubbadha. Ammo takka dhiifama. Ayyee dubbadhu. Dhiifama isin afaanitti dubbii qabu kiyyaa fi rakkoon nabi Muhammadiin arrabsee hin jiru maal jechuu ture. Takkaffaa irratti reefu dheengadda jechuudha anaa fi gurbaan kiristaanaa gaafa marii qabnu. Akkuma reefu dubbadhe marii irraa bahee mata duree nuti qabannee silaa irratti waliif galee irraa bahee mata duree biraa keessa seennan sababa san irratti illee anillee mata duree irraa bahee waan macaafara jiru hunda waan macaafara jiruu fi waan komantoroonni amantaa kiristaanaa dubbatan kan hin dubbaddan waan biraa alaa fidee miti kan dubbadhe jechuudha. Kanaafuu islaamummaa na biratti arrabsan nabiyyi na biratti arrabsan nabiyyi na biratti hin arrabsine kayachaa ture. Nabiyyi gurbaan arrabsee mata duree daqiiqaa 15 guutuu islaamummaa arrabsee rabbiin arrabsee rabbi duraanaf nabiyyi Muhammad salawaatu rabbi salaam alayhi duraanaf arrabsee fixatee ka'ee gaafa taranyaa tiyyarratti jechuudha gaafa nan dubbaddu giiftii gurbaadhaaf esoo gurra isaatiin dhagahuu daqiiqaa 15 guutuu gurra isaatiin dhagaa ture akka ergamaan rabbi arrabsamaa ture akka rabbiin arrabsamaa ture akka islaamummaan arrabsamaa xiqqeeffamaa ture gurra isaatiin dhagaa ture sanirratti deebisee giiftii yookaan nama san sappoortii godhan ana abbaa barbaade sappoortii godhan nan galchan maaliif sappoortii godha jechuun na keessa hin jiru garuu eega islaamummaadha inni amantaa isaa islaama ta'e nabiyyiin amantaa islaamaa ani islaama jechaa ture akka maantana jechuudha eega islaama ta'e amantaa islaamaa isa biratti xiqqeeffamaa ture nabiyyiin islaamaa isa biratti xiqqeeffamaa ture nama nabiyyii islaamaa arrabsaa ture nabi Muhammadiin arrabsaa ture salawaatu rabbi salaam alayhi sappoortii godhuun deeggaruu jechuun arrabsii jabaadhu sirriira jirta karaa sirriira jirta jechuudha mul'isa akkasittiin fudhadhaan tole kanaafuu arrabni isa gubbatti arrabsamee islaamummaan isa gubbatti xiqqeeffamee nabi Muhammad isa gubbatti xiqqeeffamee isa deeggaruun nama san sappoortii godhuun jabaadhu sirri jirta arrabsii itti muddi jechuudha kun tole akka kiyyaatti akka yaada aliitti jechuudha. Kana caalaa haa arrabsamee jira isa gubbatti osoo inni dhageeffamuu isa gubbatti arrabsamee sanuu deebi'ee sappoortii godha nama san. Nama ergamaa rabbi daqiiqaa 15 guutuu islaamummaa arrabsaa bee sappoortii godhee deeggaruun jabaadhuu sirrii jirta arrabsi jechuudha mul'isaa jechuu barbaadeeti dubbadha ustaadha bibi. Akkasii amma waan goonu gabaabsina. Ustaaz dhimma giiftii kanarratti jalqaba dubbadheen garuu afoon giiftii wayifin jee. Wanti daqiiqaa tokko please daqiiqaa tokko giiftiin guyyaa sana an bakka wal dubbii seenuun barbaadu seenaas hin jiru nama hundumtuu na beeka bakka damee wal falamu seenuun barbaadu guyyaa sana saatii aliin arraba wayii fayyadamaa tokko jiru tokko irra nufe arrabi sun immoo miira keessa nagashi mana banii dubbadheera wallaahi laazim jechuudha saatii sanarran dhufe duraan arrabseera ta'ee waliin ni godheera ta'ee hin beeku mi'ootii qabatee taa'aa jira. Saatii aliin suura garagaraa baasee suurota garagaraa fayyadamee waan garagaraa jedhuun irra dhufe isuma dhufe jechuudha. Akkuma dhufeen mucaa sanaaf giiftii kenne. Akkuma dhufeen. Wallaahi laazim jechuudha. Saatii sanarraa namni alii qofatu dubbataa jira. Walirra oole akka carraa walirra oole saatii inni qofaan dubbataa jiru waan ta'eef akka carraa saatii inni dubbataa jiru irra dhufe jechuudha. Rabbiin hanka kadhaa giiftii sana kenneef. Eddeesiitii sagantaan sunis hin diigame. Sagantaan sunis hin ta'e daqiiqaa 15 guutuu saatiin arrabsee dhiisaan wallaahi laazim hin agarre jechuudha. Sagantaan sunis achumatti diigame sagantaan sunis achumatti dhaabate eddeessi sagantaan sun deebi'ee sagantaan ta'e nafe jechuudha. Malee ani utuu inni dhufee arrabsaa jiru dhuguma ragaa naa fida. Dheengadda mucaa kiristaanaa biratti kan jette kana jechuudha. Wallaahi an utuu inni arrabsuu dhufee giiftii illaan yeroo sana situ arrabsaa oola. Sitoor dhimma ta'e fayyadame waan ta'e jedhee arrabsaa jirayyuu miira keessa galinatti dhaga'ama. Okay. Jaazii dogoggora kiyya ta'uu danda'a. Abshiruu maatii miti amma waan sin jiru amma waan dhageessame gudunfaa dubbii ammoo Wayii dubbadda. Banadhu maayikii. Wayii okay. Ati islaamummaa wayii gadhiifte?
Alhamdulillah maaliif hangadhiisa? Alhamdulillah. Islaamummaa yoo qabattees mataa keetiif yoo gadhiiftes matuma keetii itti rakkata. Islaamummaan tarabbii tokkichaati. Amantii ta'e jabeeffadhu. Bakka sin fakkaanne dhaabbatini. Waan sin fakkaanne jala sin deemini. Hara sin fakkaanne sin tuqini. Dhugaa dubbachuudhaaf eenyu jaldeessa birattis yeroo baay'ee anillee suman arga. Eenyu namicha qiyyaa Turkii jiru sunillee achitti suman arga. Jarri sun nama agartee simiti namni torbaan mucaafira kiyyaadhaan fira kooti in arrabsiina fira koodha beektu siniyyuu kanaan dura yeroon dura tun gara kana dhufii isa duukaa su'aa turre. Waajib mucaafira kooti mucaafira ammoo inoodu hin jibbu akkam godhee oduu jibbuu danda'a. Okay. In arrabsiina. Dhaabbata miliyoon hin banatin. Galatoon. Banado ammoo. Nafuudhabu. Ammoo. Yes. Ustaz Wajin fira. Ahmed. Dakika tak, please. Ammoo wajin fira keeti. Fira koo. Bareedaan. Firri kee Nabi Muhammad arrabsuu qaba sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam lakki. Yoo arrabse maal keetiinni? Fakkeenyaaf namni sun yoo fakkeenyaaf amma barsiisa amantii ta'ee dhimma amantiirraa otoo haasawaa jiru otoo gaafachaa jiru namni sun yoo dhaqee namni dhimmi sun gaafatamaa jiru amantii isaa arrabse miira keessa galee arrabsuu danda'a. Dasti namni amantii sana namni nabii arrabse immoo naaf diina kooti. Akkas hin jenne. Namni fira keetii yoonii fi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arraba anuu afaan kiyya na dubbachuu hin dandeenye. Laal yoo arrabse namni sun maal sii ta'a? Namni sun sababiin islaamummaan beennee fi nan ilaalaa gorsuu nan danda'a ilaaluu nan danda'a amma inni waa'een islaamummaa kana barutti sababiin beekneef hin beeku waan ta'eef. Hai yaa obboleessa kiyya kiristaana miliyoona meeqa addunyaarra jira ka islaamummaa waa takka irraa hin beekne garuu as ba'ee Nabi Muhammadiin arrabsu amantii namaan xiqqeessu hin beekuu hin xiqqeessu. Inni anaaf diina kooti namni arrabsu sun anaaf diina kooti garuu fakkeenyaaf namni an beeku tokko namni an waliin nyaadhee dhuge tokko fakkeenyaaf yoo inni kana godhe hin beeku waan ta'eef gorsuu nan danda'a. Okay, gaarii. Akkas taanaan waajiin yoo arrarraa kaasee Nabi Muhammad arrabse siitutti erge jechuudha sallallahu alaihi wasallam. Fira kee. Sallallahu alaihi wasallam. Lakki dogoggora dubbatina. Lakki anis man gaafadha. Akka naaf inni wal beeknu dur beektu miti guyyaa tokko fa'ii immoo irratti fakka waliin dhumnee ture akkam fidee dhufee. Rakkina takka hin qabu gaafa isin fidanii dhuftan. Anuu guyyaa san mala malee fitiin jira sun tadabarte dhiisi. Akkin jeemma. Osoonii fi abbaa fedhe tahee abbaa kee kasi dhalche tahee yoo heeraa fi seera guuttate sigala wasaaxibuhumaa fi dunyaa maaruufaa je rabbiin haala jiruu duniyaa kana keessatti haadhaa fi abbaa kee tola ooltummaan nagaya wajjiin dubbadhu wajjiin jiraadhu je garuutu yoo isaan waan ati hin beekne si ajajan qaalii falaa tuxicuhumaa abaddan qaalii isaaniin godhinaadhaa je ajajuma isaaniin raawwatina sigalee na dhaga'u jirtaami? Yaa. Unkaan waajii kana dhiisi. Waajii kana dhiisi. Akhbathu nnaas calaa wajhi al-itlaq. Anna biratti. Sigalee? Waan san taateef jecha yaa obboleessa kiyya kabajamaa. Waajiin ar'aas boruus haga as deebi'ee tawbatee aboo dhiifama jedhee ta'utti dhiifama gaafatee ta'uliitiif irraa gorfamutti diina xiyyalle diina nama laa ilaha illallah muhammad rasulullah jeetillee. Sigalee sun akkatti beeytu siitu wajjin deemee rabbi wajjin naggadata. By the way waan isin jiru maayii irratti bakka sin fakkaanneen dhaabbatin. Yoo dhaabbatte atillee isaanumarraa qur'aanaatu dubbata. Qur'aanaatu dubbata. فلا تقعدوا معهم حتى يغوضوا في حديث غيره. لا يو أتي موتي دابته إنكم إذا مثلهم آت إسن إسان الراي إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا
منافقا في كافرات جهنم ربي والاتقاب منافقا جاء ميلا لما قباتني فرد لمرن كورن قلبي نما تكا تكتي وان قبتشو ربي سيهاكا تيجو بكا سنفكا أن فرقي جدتي نما نبي ربي صلى الله عليه وسلم تكيسو بريودا أبتي أنت منهم إنك إذا مثلهم آتي ليسان مراي فرقي جاتي جد والله أمي وأبي ومالي وأهلي وكل ما أملك فدا لمحمد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هم دلبوتي جلة هاتتي يا بانكية كيك أبيني خيا ماتين تيا جارتين تيا كيفي ونمان فرافرين تيا بسالم من هداد نخيا زري من زرين تيا فدا إساني آباتو سيقالي إيه والله أفديك بأبي أنت وأمي ثاني جتة ربي خيري سيقول برنوتا تناف براتشون إرتي بروم سرتت إيفتون تناف دركم وهند الدبافة يا أبلي سخو يو أتي رجمان سباتك أباتي براتشو فيتي خيسان ندو